Leenjii waada walii galtee Sokotaa itti hanqina nyaataa irratti koree boordii bishaan dhugaatii magaalaa fi baadiyyaa hirmaachiseef qindeessummaa waajjira bishaanii fi enerjii aanaaf fadisiin kennamaa ture milkaa'inaan xumurameera. Dhalli namaa qaamni isaa harka olaanoo bishaan ta'uu ibsuun koreen kun dhaloota egeree kan biyya kana ceesisuu danda'u fageessees ta'ee xiinxalee waa murteessuu fi egeree biyyaatti tilmaamuu danda'u uumuun murteessaadha. Maarreen galma kana milkeessuuf miidhaa hanqina nyaataan dhufu ittisuun dirqama. Kanaaf immoo haala qabatamaa aanaatiin hanqinni nyaataa babal'achaa jira. Akka sababaatti rakkootti fayyadamaatii fi waa dhabaati. Kana bu'uura irraa balleessuuf qindoomina seektaraalee ja'a oliitiin irratti hojjetamaa jira. Keessattuu dameelee qonnaan oomishtummaa irratti, fayyaan immoo haala itti fayyadamaa fi fayyaa ofii eeguu irratti, akkasumatti immoo barnootaanis ta'ee seektaraalee hafanis irratti hojjetamaa jira. Akka koree kanaatti waan haasawame kana mara milkeessuuf bishaan murteessaadha. Kanaaf immoo bishaan qulqulluu si'ataa fi itti fufinsa qabu hawaasa biraan ga'uun dirqama keenya. Kanaaf haalota baratamaa keessaa baanee araddoota keenya keessatti miidhaa hanqina nyaataa haadholii garaa qabanii fi daa'imman waggaa 2 gadii irratti dhufaa jiru hubachuun cimnee hojjechuutu nurraa eegama. Kan dubbatame olitti leenjicha irraa waan hedduu barachuu dandeessu. Qoonni miidhaa hanqina nyaataan dhufu kana balleessuu keessatti gaheen qabdan olaanaa ta'uu beektanii bishaan dhugaatii qulqulluu itti fufinsa qabu hawaasa keessan biraan ga'uutu isinirraa eegama. Bishaan lubbuudha. Lubbuu ta'ee wanti uumame tokkolleen bishaan ala jiraachuu hin dandeessu. Kanaaf dhiyeessiin bishaan qulqulluu waliin gahinsa bishaanii irratti mootummaan kan hojjechaa jiruuf kanaaf jechuun leenjicha irratti ergamuun haasaan kan banan itti gaafatamaa paartii aanaa fadis kabajamoo obbo Abdii Mahamad. Oromoon wayitamammaakus bishaan lubbuudha jetti. Bishaan lubbuudha. Lubbuu tahee wanni uumame tokkolleen bishaan alatti jiraachuu hin dandeessu addunyaa kanarra. Keenya keessaa yookaan pilaasmaa jaamee kan yaa'u parsantiin 90 qaama keessaa bishaanidha. Bishaan. Dhiigni keenya parsantiin isaa irra olaanaan bishaanii jechuudha. Kanaaf sochii ilma namaatii fi jiruuf jireenya ilma namaa keessatti bishaan lubbuudha. Bishaan lubbuu ta'e kana immoo gaafa koree kee uummata keessaa filatantanii akka isa kana hooggantan taatan hunda namaa wal qixallee ta'uu baatu hunda namaa obaasuun qabataa jiru. Sababni isaa bishaan alatti namni jiraachuu hin danda'u. Bishaan akkam? Bishaan qulqulluu. Bishaan qulqulluu. Bishaan qulqulluu uummata obaasuudhaaf ammoo koreen kun abbummaadhaan itti gaafatamummaa qabdan jechuudha. Itti gaafatamummaa qabdan. Kanaaf sadarkaa baadiyyaatti waliin gahinsa bishaan qulqulluu uummata Oromoo hunda biraan geenye jee akka mootummaan akka tarsiimootti qabatee socho'aa jiru kana galmaan ga'uu dandeessu. Mootummaa hajjechisiisu. Kafaarsu isin. Kanaaf uummanni illee yoo xiqqaate mootummaa keenyaa fi paartii keenya irraa abdii guddaa akka inni qabaatu kan taasisu bishaan dhugaatii waliin gahinsa isaa irratti hojjechaa jiru kan parsantaa hangana irraa geejjee kabareejii isaa ibsaa kan jiru yoo isin hojjettan isin sirriitti hojjettan aantummaa uummataa yoo mul'iftan quuqama uummataa yoo qabaattan kanaaf karaa guutuu ta'een leenjiin gabaabaan guyyaa irraan tanaa kun isinii kenname bishaan qulqulluu si'ataa kan ta'e uummata biraan dhaqqabamaa kan ta'e uummata biraan geessanii uummata fayya qabeessa hawaasa fayya qabeessa horachuudhaaf jechuudha. Bishaan qulqulluun sun nyaanni bishaan qulqulluudhaan dalagame immoo ijaarsa qaama keenyaatiif illee faayidaa gurguddaa qaba. Kanaaf bishaan alatti wanti addunyaa kanarratti ta'u tokkollee hin jiru. Ijaarsi manaa bishaaniin ta'a. Jiruuf jireenya ilma namaa keessatti yeroo kamiyyuu kan namarraa adda ba'an bishaan. Bishaan irratti xiyyeeffannaa guddaa goonee hojjennee uummata kanaas badhaasuuf nurra jiraata waan ta'eef dhibee garaagaraan nama fide. Isa immoo karaa qulqulluudhaan bishaan qulqulluu uummata obaasuun gahee mootummaa, gahee paartiidhaa, gahee uummataa, gahee koree kanaati jechuudha. Kanaaf kana ta'uusaa beekanii akka magaalaattis akka baadiyyaattis bishaan argame san koreetti taatanii qixa sirriitiin loogii tokkoon alatti hawaasa tujjaara achi keessa jiruu fi miskiina achi keessa jirus wal qixa obaasuu danda'utu sirra jiraata jechuudha. Sanada leenjii hubannoo marichaaf ta'uu qophaa'uun haalaa fi taatee naannicha keessatti argamuu ibsuu danda'utti qopheessuun manaaf akka dhiyaatu ta'eera. Maarree miidhaa hanqina nyaataatiin dhufaa jiru keessattuu dhaloota egeree milkaa'ina qabu keessatti boroof akkamitti oomishaa jirra kan jedhuun sanadni marii bal'aaf akka dhiyaatuuf ta'eera. Keessattuu dhukkuboonni garaagaraa bishaan qulqullina hin qabne irraa hawaasni miidhamaa jiraachuu kunis kan akka malaariyaa fi dhukkuboota biraa baay'eedha. Namni dhukkubaaf saaxilamnaan hanqina nyaataaf saaxilamuun ifa gala. Ka'umsi hanqina nyaataa bakka sadiitti qooduun ilaaluu dandeenya. Keessattuu nyaata gahaa argachuu dhabuu, humnaa ol nyaachuu fi nyaata wal fakkaataa yeroo dheeraaf nyaachuudha.
Kanaaf qulfiin hanqina nyaataa bantu nu hunda harka jirti kan jedhan ogeeyyii sanada leenjii qopheessuu marichaaf dhiyeessan ogeessa waajjira bishaanii fi enerjii aanaa Fadis obbo Musiin Jibriilii fi ogeessa waajjira eegumsa fayyaa aanaa Fadis kan ta'an obbo Abdul Fattaa Mahammadi. Inni afraffaan gosa dhukkuba sababa ilbiisota bishaan keessa wal horaniif nama qaban jechuudha. Bishaan keenya irratti ilbiisonni akka waliin horre godhuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf maalaariyaan ammaan tana bishaan irratti wal hora jechuudha. Akka inni waliin horre godhuu dandeenya jechuudha. Qe'ee teenyattis eeggachuudha qabna. Dhukkuba hamaamaadha jechuudha kunneen. Kabira hojiileen bara kana baay'ata sakotaatiin hojjenne jechuudha. Dhiyeenyumatti quufa bobbaasaa irratti warri quufa bobbaasaa as keessa ni jira. Nyaataa kun bakka lama qoodama. Hanqina nyaataa nyaata madaalawaa nyaachuu dhabuu fi hanqina nyaataa nyaata humnaa ol nyaachuu. Nyaata madaalawaa nyaachuu giseen dhangaalee nyaataa gosa hedduu jira. Gosa qaama namaa ijaaruu jira. Gosa bal'aa jira jechuudha. Nyaata qaamni namaa argachuu qabu. Dhangaawwan nyaataa qaamni namaa argachuu qabu sirriitti nyaachuu dhabuu irraa kan ka'e huqqinni nama dhufaa jechuudha. Inni kun kan nyaata madaalawaa nyaachuu dhabuudhaan nu dhufu itti aanee ulfina keenyaa fi umriin keenyaa fi ulfinni keenya wal simuu dhabuun kan nyaata madaalawaa nyaachuu dhabuu irraa kan dhufu kabira vaayitaaminoonni adda addaa irrachuudha nama keessaa jechuudha. Waan akka kaarootaa, qayyisir, burtukaana kana nyaachuu dhabuu irraa kan ka'e irrinni kan nu dhufus hanqina nyaataa nyaata madaalawaa nyaachuu dhabuutiin nu dhufaa jechuudha. Kabira mineraalota adda addaa fakkeenyaaf waan akka xaafii nyaachuu dhabuu irraa kan ka'e lafeen teenya jabaachuu dhabuunis hanqinuma nyaataa keessaa tokko jechuudha. Kabira humnaa ol fayyadamuu qajuu wajji ol qabatee fakkeenyaaf namni nyaata madaalawaa nyaachuu dhabuu qoftiin hanqina nyaataa nama jechisiisu. Kan nyaatuma madaalawaa kanaahu gosoota nyaachuu qabu. Hanga tokko irraa dhiisee hanguma tokko qofa humnaa ol nyaates hanqinuma nyaataa ajjamaa jechuudha. Fakkeenyaaf humnaa ol furdachuu. Namni amma humnaa ol furdachuu kana akka nama waan wayammoo jireenyi itti tole isiniif nuuf fakkaachaa ture. Garuu miti. Garaan isaa baala nama guddatee deemu. Humnaa ol furdatanii dhibeen sukkaraa nama dhufu rakkoo onnee dhiibbaa dhiigaa kun hundi nyaata madaalawaa sirnaan nyaachuu dhabuu irraa dhufu. Tarii namni sun qabeenya qabaachuu mala. Qabeenya qabaachuu qofti hanqina nyaataa keessaa nama baasu jechuudha. Dhukkuba sukkaraa, dhukkuba onnee tokko nyaata madaalawaa sirrii nyaachuu dhabuu irraa kan ka'e furdinni humnaa ol yeroo itti dhufu maal ta'a? Dhiibbaa dhiigaa itti dhufa jechuudha. Akka jennu ka'umsi battalaa akkaatuma obboleessi itti dhiyeessaa ture. Nyaata gahaa nyaachuu dhabuu, nyaata gahaa fudhachuu yoo daa'imni tokko wayii immoo haati takka nyaata gahaa hin fudhanne taate hanqina nyaataatiin qabamte jechuudha. Haati takka osoo garaa qabduu nyaata gahaa nyaachuu baatte isiis ta'ee daa'ima garaa sii keessallee jiru hanqinni nyaataa itti dhufaa jechuudha. Itti aanee dhukkuba wajji ol qabateeti dhukkubni akkamitti dhufaa keessattuu qulqullina wajji ol qabatee isin hedduu murteessaadha jechuudha. Yoo bishaan hin jiraanne dhukkubni nama bishaan yoo qulqulluu hin taane dhukkubni nama dhufuun isaa oolamu kun wal naman gaafachiisu. Akkasuma naf fakkaata. Kanaaf wanni isinis dhimmi hanqina nyaataa qulfiin hanqina nyaataa waajjira fayyaa qofaa miti qabanu. Kana namuu beekuun dirqama ta'a jechuudha. Garaa kaasaan yeroo nama dhufu daa'imni garaa kaasaan qabame hanqinni nyaataa itti dhufuun isaa oolamu jechuudha. Wanni inni nyaate ni baha. Kanaafuu hanqina nyaataatiin yeroo qabame deemee namni itti rakkatu numa qofa ta'a ture jechuudha hanga ammaatti. Kanaaf mootummaan itti yaadee nama hunda qulfiin hanqina nyaataa bantu nu hunda harka jirti jechuudha. Osoo haati garaa qabduuti kaasee hanga waggaa lamaa kana keessatti nyaata madaalawaa ifiin nyaattu haati daa'ima sii sirriitti ulliisuftu daa'ima sirriitti kunuunsinu waan ta'eef deemee ijoollee abbaa fi haadhaan kabajne barumsa sirriitti hin baranne kanaatu oomishamu jira jechuudha. Sanada marichaaf dhiyaate irratti hundaa'uun haala ittisaa fi dhaloota yeroo ammaa oomishamaa jiru wal qabate yaadaa fi gaaffii hirmaattota irraa dhiyaateera. Keessattuu oomisha baay'ee kan oomishnu ni qabna. Garuu immoo rakkoo hubannoo irraa kan ka'een miidhaaf saaxilamaa jirra. Beeyladaa fi namni jiruun isaanii bishaanii. Haala itti fayyadama bishaan dhugaatii qulqulluu fayyadamuu irratti immoo xiyyeeffannaa maatiif kennuun daa'ima baraaruu kan qaban abbaa fi haadha kan jedhan hirmaattota leenjicha irratti guyyaa irraa argamanidha. Qixa kamiin itti yaadnee yoo gaafanne hojii teenya beeyne ogguutaan immoo yoo noor harkisan gaduma harkifan maaliif faayidaan qabnu jechuudha. Mandubbe mana keenya sirriidha. Akkasirraa kaatanitti ilaan Ameerikaatti laftiin jirtu ni beeyna. Garuu immoo Itoophiyaa keessa
ni qabna lafti guddoo irratti hojjechuu dandeenya waan feene irrattu waan irratti hojjetu san waan feene qatan qabnu wajaani qotee bulaa waa dura qaba sanyii hanqa dandeerra raafuudhu qixam vitaamina qabdi garaa namaa keessarraa immoo hanqa majjeelti saayinsii irraa waan barannee fi leenjii garaa irraa waan baranneefu carraa qabachuu qabna kanaafuu har'a asirratti waan uummata kana wajjin yamtaniif galatoomaan jaa nuti immoo akka horee bishaaniitti akkuma horee keenyattu dubartii garaa qabdu hin dhaabina jeetti itti dhaamee jira innillee yaada kaasee jira Yuusuf maaliif ji abaarsuma walirraa fudhanna waan ta'eef dubartiin takka aduu keessas ejji waan hin dandeenyeef yookiinis nyaattee waan hin dhufin hidhee waan namni baadhatu kun garagara baadhatu jechaadhaaf daa'ima nama wakatti hin dhufee fi dubartii achi garaan irraa mul'ate eegirra garree booda hin dhiifnu jechuudha. Daa'ima tokko yoo qabaatee namni jaalalti namaa jalqaba guyyaa wal fuudhanirraa maaltu lamada karaa laccelloo maaltu jijjiiraa yoo jenne daa'ima si durufuutu jaalala san laccejuu jijjiira malee jaalalti sun ni baddi jechuudha. Taraa duraa namni inni wal fuudhuuf jaalateeti waliin dhufa jechuudha. Maaliif masamanii laccelloo godha daa'ima si hojjira si duudhala suniitiitu laccelloo isi idduutti uumee karaa oomishaa fi oomishtummaa guddisuudhaa jijjiira jechuudha. Kana qaanfachuu hin qabnu ifa jiru. Dhaabbata irraa waada galee biyyattii irraa hanqina keessa turte san irraa baasisan arra kaanaa keenyan ni baasa jee waada dhaabbata kan nutoo qixam takka hojii dhaabbana kajuu yaanni mana kana keessaa sooka'ee akkasitti naa gaariidhaan fakkaata galatoomaa isiin jee. Bulchiinsa aanaa fadisii fi itti gaafatamaa waajjira bishaan aanaa fadis asirratti waliin nu qabdanii leenjii kana nu kennuudhaaf gartee galata guddaa isin galateeffadhaa galatooma. Akkaataa waan silaamaa hanqina silaa jiru kun barmaatii kana keessa jiru hundarratti nu haaftanitti qoree bishaanii irraa eegalee ilaa hanga hanqina nyaataa sadarkaa gataanaa nuti baadiyyaa keessatti gaddeegaa harkaanu qabu san hunda keessattuu takka takkaan dhukkubni fayyadamni keenya kan ifii nuti firra qabne tuulaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma bishaan jenna bishaan kun namni hundinuu odoo himuu fi waattillee ni beeka jechuudha. Hayawaanaa fi beeyladaa fi namni bishaan keessa jiran bishaan dhuguu keessa tokko. Rabbiin maal garaagara godhin godheen aqliidha jechaadha. Kanaafuu bishaan qulqulluu yobbaa gadhee qaamni barate zalaalama sirraa sadarkaa sargaadhaan jaarii nu kennan kan dubbataniif kun kan booda kaansariin silaa qabu eenyu hamiidhamu hoo eenyu waan juusan dura jalqaba irratti namni gadi fageenyaan qaqqabee bakka tana laaluu danda'u qabu haadhaa fi abbaadha. Irri hedduun aadaa booda hafaa gaxaanaadha fokkotaadha qaba dhalaan biyya tanaa jechuudha akka fadisitti ana kan hin beeku. Bakka hanqina nyaataatti haadhaa bee hanqina jaartiif fidni takkata. Waan isii daga baraaru san nyaachuudhaan ilmoon itti uumamnaan harki waan nyaata nyaachuu danda'u dhala keessaa ni takkata jechuudha. Tuun antanan fedhu odoo garaa seelanaa ciiftuuti hanqinni itti dhufa jara keenya. Sirriitti ammaas teeknikii fayyaatiin bakka buutanii dhalaa tana barsiisuun isin yaafee jira ammaan akka kiyyatti. Aanaa fadis keessatti immoo sadarkaa barnootaatiin aanaa hundaa gadi kan jiru barfadisi jedhan. Yoo dhugaa dubbanneen baan sababaan maali hanqinuma nyaataa kan kana jechuudha. Kanaafuu isteepiin itti gallee hojjechuudhaan hundaa furii hafa waan jiru qaban. Gara maatii mana keessaatiin jechuudha. Ammoo waa'ee silaa naamusaa qulqullinaa hajennu kanaan baan. Isteepiin sun durarratti qulqullina kana namni qulqullinni itti gachee jabaachuu qabu haadhaa fi abbaadha. Abbaan yoo gobbee saaqatee jirri fincaanuu baate obboleessiin abaatatti. Sankakkaa jijjiirrachuun nuuf barbaachisa nuuf hafe. Nuuf guddisuun hafteef ilmaan miti jedhan nama ifii guddatee karaa guddina qabateetu ilmaan guddisa jechuudha. Jaran akkam jettan. Haati tokko yeroo garaa qabdu nyaata madaalamaa nyaachuu qabu. Kanaaf immoo dhiyeessiin bishaanii murteessaadha. Cancalaan hanqina nyaataa muramuutu irra jiraata. Daa'ima gaafa hoosiftan harma tokko hanga fixuu isa kaanitti dabarsuun nurraa hin eeggamu. Kanaaf aadaa sirna nyaataa keenya sirreessuun nurra jiraata kan jedhan yaadaa fi gaaffii mana keessaa keef deebii kan kennan ogeessa waajjira fayyaa aanaa fadis obbo Abdul Fattah Mahammadi. Daa'imni yeroo haati iddoo daa'ima qabdee deemuun taane bakka fagoo turtee irraa dhufti yoo xiqqaate guyyatti yeroo 10 kaasee hanga 12 luuysuu qabdii jedhe. Garaagarummaa sa'a 3 yookiin garaagarummaa sa'a 2tti luuysisuu qabdi jechuudha daa'ima sana. Daa'imni baafatee na luuysii waan hin jenne jecha. Kanaafuu haati ganama subiin jimaa baatee hanga sa'a 8 turtee kan itti dhuftu yoo ta'e daa'imni yeroo kana keessa miidhama waan ta'eef meeshaa qulqullina qabu
kacuqqaallaa qabu akka dhukkubnillee wanna goone qulqullaa'aa san keessatti ilmitee keessee fi akka namni biraa daa'ima sana baasu ni godhama jechuudha. Akka nyaataa keessa seenuu akka hin qabne kanuma kaayyoonsaa cancala kana akkasiin murraa jechuudha. Cancalli kun nu wajjirarruu jira akka aanaa keenyaatti tokko haati ulfooyte hanga deessutti yeroo kana murra haduraa itti aanee deessee hanga baatii jaatti sirriitti luusifna yoo haati fagoo deemtes ilmine keenyaa fi waamuma san obaafna jechuudha deebine aannanuu itti numan qabnu koo baasuu hin qabne kan aannan kaanuu jechuudha. Kanaafuu harmuma haadhaa kanninaa fi itti aanee yeroo kana keessattis ni murraa jechuudha hanqina nyaataa. Itti aanee deessee hanga baatii hanga amata maali baatii jaarraa kaasee hanga amal namaatti nyaata gahee nyaachifne irratti harma obaasne yeroo kana keessattis ni murraa jechuudha. Aanaa keenya dhaloota irraa dhaloota dabru jiru. Sababni isaa akkuma mana keessaa keessanitti haati nyaata nyaattu aadaan taane jechuudha. Nyaatoonni nyaadde akkanaa waan bareedaa namni ala gurguraa kajuu akkuma ganama kanaas obboleessi keenya sheekni jechaa turetti cancala kana akkaataan itti murru yeroo haati sirriitti nyaata nyaachuu daa'ima sirriitti luumsisu jechuudha. Ajandummaan itti isin walitti ittiin qabne guddaanis kana ta'uu beekuun barbaachisaadha jechuu fedheeti. Dhimmi bishaan qulqulluu dhiyeessuu yeroon kan itti fufiinsa qabu qooda inni hawaasaa fi dhaloota akkasumas ijaarsa biyyaa keessatti qabu olaanaadha. Kanaaf immoo koreen kun qaama hawaasatti aanuu fi rakkoo uummataa waliin qooddatudha. Hanqina nyaataa babal'isuu fi dhabamsiisuu keessattis gahee qabdan. Kanaaf qixa barbaadamuun hawaasaaf hojjechuutu isinirraa eegama. Isin miila keenya jechuun xumura leenjichaa irratti argamuun kallattii kaa'uun leenjicha mataa kan walitti qaban itti gaafatamaa waajjira bishaanii fi enerjii aanaa Fadis kan ta'an kabajamoo obbo Abbaas Ahmadi. Miila keenya gaditti waan nuti raawwannu hunda uummanni tajaajila waajjirri bishaanii itti gaafatamus abbaan tajaajila kan isin waan ta'aniif keessattuu xiyyeeffannaa itti kennitanii waan isin kennamu kana fudhattan. Qaamni namaa kun parsantiin 90 bishaani. Jiruun ilma namaa bishaanii irratti hin taatu. Kanaaf kan rakkoo bishaanii kana beeku nama dhabee beeka. Nama harkatee dhabeefaa beeka jechuudha. Bishaan maali kan jechuudha. Qabatanii yoo itti deemnee fi rakkoolee xixiqqoo ka'an kan ammoo akka waajjira bishaaniitti nuti galtee godhannee isinirraa hiikaa waan isin bira ga'e immoo isinis jabeeffattanii qabattanii yoo itti deemne keessaa baana kan jiru. Keessattuu akka waada soqotaatti waajjirri bishaanii ga'een keenya maali? Bishaan qulqulluu hawaasa biraan ga'u. Qulqulluu hoggaa jennu akkuma jaalawwan ganamaana kaasanitti bishaan kun madda keessaa hoggaa bahu qulqulluu. Walla keessa hoggaa bahu qulqulluu eessa faalama bishaan kan jiru wanni adda bahuu qabu. Bishaan biirkaa keessa faalame moo biirkaa bira eega kutee saraara keessatti faalame moo eega jirkaana waraabamee mana galee faalame moo waan qicamanitti eega qicamee faalame kan jiru. Ammoo inni adda baaftanii beekuu qabdan bishaan qulqulluu biirkaa seena biirkaarraa bahee haakimamee dawaan itti godhamee hanga mana keessan galuutti qulqulluu ta'uu danda'a. Jirkaan itti fayyadaman qulqulleeffachuu isirraa kan wanti barsiisan hawaasa keenya. Eega mana galee booda immoo jirkaanuu sanittuu dawaa itti godhamuu jira keemikaala itti godhachuu akkuma ta'an kilooriin. Eega mana galee daa'immaafis xiyyeeffannaa kenna. Ammoo wanni fardiin naannoo soqotaatti wanni xiyyeeffannaa itti kennamu bishaan qulqulluu nama hundaaf. Daa'imman keessaniifis yoo dhabdee kaaroo yoo ta'e danfisanii fi kennuun qulqulleessanii fi kennuun. Quncaruurraayis hanqina nyaataa danda'amurraayis bilisa bahuu dandeenya. Xiyyeeffannaatti kanneen hundinuu abbaan bishaan qulqulluu dhugnaan ijoollees bishaan qulqulluu akka dhugan san godhuun xiyyeeffannaa addaa barbaada. Namni bishaan qulqulluu dhugee qulqullina isaa eeggate parsantii 70 dhukkubarraa bilisa ta'ee jira jedha saayinsiidhaan. Kanaafaa meeqaju. Itti da'uu qulqullina dhuunfaa fi namni eeggate qulqulluu dhuunfaa isarraa eegala. Mana fincaanii qabaachuu. Ijoolleenis namni guddaanis akkuma jaallan kiyya ganama kaa'isan ganda keessan ijaanirraa bilisa godhu. Kana jechuun fayyummaa istaandardii fayyaa addunyaatiin taa'e. Namni tokko hundi baadiyyaa magaalaa odoo hin jenne mana fincaanii fayyadamuu qaba jechuudha. Dirree irratti ijaanurraa bilisa baanaan parsantii 70 san hawaasni keenya dhukkubarraa bilisa ta'e kan jiru akkasii yoo qabattan. Waadaan soqotaatis kana. Bishaan qulqulluu hawaasa biraan ga'u. Dhugatti fedhii hawaasaa giddu galeessa goonee bulchuu jirra moo nuti hojiin keenyaa fiiguu fi hawaasaa wajjin wal dhabuu jira kan jiru adda baasan ilaalu. Amma araddoonni keenya fooyyee kan jiru amata guutuu araddaa isaanii bishaan obaasuu kan jiran jira. Amata guutuu
adoo gannaabuun jennit amata guutuu bishaan qulqulluu hawaasni akka harkatu godhuun sochiin eegalame waan gaarii. Waanta sokotaa wajjin wal qabatee shanyii fi wantoota jiru irratti immoo isin ifii keessan irraa kaatanii qarshii xiqqoo qabdanii bittanii naannoo boonoo bishaan lafa yaa'usan biratti kuduraa biqilchuu danda'uu qabdan. Mana keessanittis akkasumatti kuduraalee adda addaa biqilfattanii waan ijoolleetti hin tajaajilan san qopheeffachuun kaabbaati. Jala murtanii kana qabaddaa. Yaa qonnaan bulaa utubaa jireenyaa hiyyummaa balleessuu sumaa abdiin biyyaa hiyyummaa balleessuu sumaa abdiin biyyaa. Yaa qonnaan bulaa utubaa jireenyaa hiyyummaa balleessuu sumaa abdiin biyyaa.